waancaa addunyaatiin biyyoonni Afrikaadha harka 90 taphaa mo'atanii darbuu kan biyyoota 48 dorgommicha irratti hirmaatan keessa biyyoonni Afrikaadha harka 90 waancaa addunyaa kanarratti marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 32 hirmaachisuuf gareewwan isaanii dabarsuu isaanii milkaa'insa guddaa gareewwan kubbaa miilaa Afrikaa waancaa addunyaa irratti jedhamuudhaan leellifamaa ture. Amma ammoo harka 10 iyyuu marsaa biyyoota 16 hirmaachisuuf darbuudhaaf carraan Afrikaan qaban gadi bu'eera. Biyyoota Afrikaa 9 marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 32 hirmaachisu keessaa biyyi 5ffaan harka kennatte. Ganama kana tapha amma daqiiqaa 3 dura xumurameen Aljeeriyaanis gara biyyaatti galteerti. Switzerlandin goolii 2-0dhaan mo'amteerti. Tapha Aljeeriyaan keessumattuu daran ho'itee si'aayinaan ittiin eegalte carraa taphaa yookaan gooliidhaa uumtee taphatte ganama kana barii tapha amma xumurame kanaanii harka caalu kubbaa qabatanii taphatanii turanii harka 59 Switzerland irraa kubbaa qabatanii akkuma jiraniin qe'ee isaanii dhiisanii qe'ee warra Switzerland keessatti falmachaa turan dugda duuba isaanii banaadha ture kana fayyadamuudhaan kubbaa deebisanii taphachuutiin yookaan immoo kaawuntar attaakiidhaan keessumattuu kubbaa Mazaambiin binjeessee kenneef taphattoota Aljeeriyaadha. Naannoo taphattoota 3-4 gidduu kubbaa qabatee gangalchee sarara ishee xumuraa keessatti goolii inni mijjeessee fi Bireel Embolo goolii daqiiqaa 4ffaa irratti galcheen dursuudha eegalanii sanaan booda ammoo Daan Enjaay daqiiqaa 46ffaa irratti taphni boqonnaa booda akkuma deebi'een goolii lammaffaa Switzerland siif galchuudhaan goolii 2-0dhaan Switzerland Aljeeriyaan injifatteerti. Carraa uumtee turte Aljeeriyaan goolii eeganii Switzerland jalaa qolus garuu carraan isaan uuman sarara peenaalitii keessatti hangas mara bu'aa kan qabu kan dhiibbaa kan uumameti kubbaa qabatanii sarara peenaalitiidha keessa yoo seenan salphaadhumatti taphattoonni sarara ittisaa Switzerland irraa buufachaadha isaan turanii kubbaa 8 yaalan keessa 2 qofas kallattii kan eeggatte inumaayyuu goolii dabalataa galchuudhaaf warri Switzerland irra deddeebiidhaan yaaladha turan kubbaa kallattii sirrii eeggatte 5 Aljeeriyaa irratti yaalaniiru. Gamanuma biyyoonni Afrikaa kana booda hafan 3 qofaadha. Egypt har'a tariiti Awustiraaliyaa waliin kan isheen taphattu Kaapo Varden shaampiyoonii addunyaadhaa waliin kan isheen taphattu sanaan alatti Gaanaan biyyoota kanneen keessa eenyutu darbee Morokootti dabalama kan jedhuu fi walumaa gala biyyoonni Afrikaa biyyoota 9 keessaa carraan darbuu isaanii tilmaama qabu yoo xinnaate mataa isaanii leenjistoota Afrikaadha yoo xinnaate biyyi 4 marsaa mo'atanii biyyoota 16 hirmaachisuuf darbuu danda'u jechuudhaan biyyoonni leenjisaan Senegaal faan dhaadataa turan isaanis 2-0 dursaa turanii eegsifachuu dadhabuun daqiiqaa 86 booda goolii 8 galii dorgommicha keessaa ba'uunsaa ni yaadatama. Kanaan biyyoonni Afrikaa waancaa addunyaan milkaa'insa marsaa 32f ga'aniin marsaa biyyoota 16f darbuu keessatti galagaltootti ta'ee harka 10 iyyuu dabarsuu hin dandeenye. Waancaa addunyaa kanaan egaa edaa taphoota taphatamaniin Ispeen fi Poorchugaalis marsaa biyyoota 16f darbuu isaanii itti mirkaneeffataniiru. Taphoota mo'atanii darbuu kan biyyoota 32 gara marsaa biyyoota 16tti hirmaachisuudhaaf eda taphatamaniin warri CR7 durfamu Poorchugaal durfamuurraa kaatee goolii 2-1 Kirooshiyaa injifachuudhaan gara marsaa biyyoota 16 hirmaachisuutti kan isaan darbanii tapha baay'ee cimaa ture kanaanii Kirooshiyaan goolii daqiiqaa 53ffaa irratti Ivan Persic galcheen dursaadha kan isheen turte ta'us kubbaa harka 60 qabattee taphachaa kan turte Poorchugaal daqiiqaa 68ffaa irratti CR7 Cristiano Ronaldoon peenaalitiidhaan goolii galchee tokko qixa ta'aniiru. Sanaan booda daqiiqaa 81ffaatti jijjiiramee ba'eera. Cristiano Ronaldoon fuula guura dhabe tapha kanaan jijjiiramee yoo ba'u miira gammachuullee agarsiisaa hin turre garuu bakka isaa jijjiiramee kan seene Goncalo Ramos daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa dabalamte 94ffaa irratti goolii injifannoodha Poorchugaal galchuudhaan Poorchugaal marsaa biyyoota 16f akka darbitu kan isaan gargaaree Poorchugaal 2-1 kan ishee moo'atte duubaa kaatee haa ta'utti tapha kanaan daqiiqaan qisaasee 13 dabalamee ture. Daqiiqaan qisaasee kun qormaata jabaaf naasuu jabaa Poorchugaal ture. Tapha kanaan Poorchugaal jalaas dursee Cristiano Ronaldoon goolii galchee taphaan ala jedhamuun jalaa yoo haqamtu gama Kiroosiyaatiin goolii 2 kan Igor Matanovic akkasuma immoo Josko Gvardiol keessumattuu daqiiqaa 103ffaa irratti gooliin inni galche taphaan ala jedhamuudhaan baay'ee mormisiiftuu turte. Taphaan ala jedhamuudhaan jalaa kan haqamte. Walumaa gala Kiroosiyaan tapha kanaan carraa
harka caalu dhiibbaa'umtee taphachaa turte kubbaa ja'a kallattii sirrii kan eegde yaalteerti goolii eegan garee biyyaalessaa Poorchugaal Diego Costaan gooliiwwan kanneen jalaa qoluudhaan Poorchugaal marsaa itti aanutti akka darbituuf gargaareera. Goolii 11ffaa waancaa addunyaatiin Poorchugaaliif kan galche CR7 Cristiano Ronaldoon miirri inni ture garuu haala addaatiin gammachuun irraa yeroo garagaraatti jijjiiramee bahuu kan hin barbaanne Cristiano Ronaldoon yeroo jijjiiramee bahu fuula isaatirraa aariitu mul'ataa ture bakka taa'uttis aariin mul'ataa ture waliigala tariitii waancaa addunyaa dabalatee walumaa gala biyya isaatiif goolii 146 galchuudhaan taphataan kun kan inni seenaa qabu. Poorchugaal egaa tapha kaleessaa kanaanii erga injifatanii baanii booda guyyaa akka har'aa kana ogguma har'aa kana guyyaa 3 jechuudha adoolessa 3 akka lakkoofsa warra faranjootatti taphataa isaanii murteessaa Diego Jota obboleessa isaa waliin du'aan dhabuu isaanii yaadatama. Yaadannoo godhaniifu taphattoonni garee biyyaalessaa Poorchugaal CR7 Cristiano Ronaldonis seenaaf yaadannoo Diego Jota obboleessa keenyaaf jecha injifannoo kana argan. Injifannoon kun isaaf kennaa ta'u jechuudhaan barreesseeti kan inni ture. Lakkoofsa kanaan dura Diego Jota uffatee taphatus qabatanii taphattoonni Poorchugaal dirree keessatti agarsiisa kan isaan turan miira addaati kan inni ture. Diego Jota taphataa murteessaa Liverpool kan garee biyyaalessaa Poorchugaal guyyaa akka har'aa kana waggaa har'aa balaa konkolaataan obboleessa isaa waliin lubbuun darbuu isaa ni yaadatama. Egaa tapha biroo eda taphatameen ammoo Spain 3-0dhaan Oostiriyaa mo'attee tilmaama waancaadhaaf kennameef mirkaneessaadha kan isheen jirtu. Gareen biyyaalessaa Spain jechuudha keessumattuu gareewwan waancaa addunyaa kanarratti ittisa jabaa qaban keessaa Spain tokko ta'uusaa ittiin mul'ifteerti. Waancaa addunyaa kanaan taphoota 4 taphatteen gooliin tokkollee ittiin galle Spain shaampiyoonummaaf tilmaama garee argatte kanaan tapha murteessaa kaleessaa kanaan gareen biyyaalessaa Spain keessumattuu taphataan isaanii murteessan eenyu akka ta'e waancaa addunyaa kanarratti adda baasaa isaan jiranii. Waancaan addunyaa eegaluudhaan dura garuu miidiyaaleen Spain dabalatee miidiyaaleen addunyaa hedduun Spain eenyu taphataan cimaan jechuudhaan leellisaa kan isaan turan. Taphataa dargaggeessaa Lamine Yamal ture imala Spain miidhagsaa kan jiru garuu taphataa biraa Mikel Oyarzabal taphataa jedhamu taphataa murteessaa Real Sociedad kun kaleessa goolii 2 daqiiqaa 36 irratti goolii 2 galcheen Spain akka injifattee marsaa biyyoota 16 hirmaachisuuf darbitu kan isheen inni taasisee Marc Cucurella gooliiwwan kanneen lama kan inni minjeessee kenneef Pedro Porron goolii 3ffaa Spain galcheera daqiiqaa 66 irratti jechuudha. Mikel Oyarzabal goolii 4ffaa waancaa addunyaatiin kan inni galche tapha kanaanii shaampiyooniin Awurooppaadhaa Spain erga bara 2010 as waggaa 16 booda tapha mo'atanii darbuutiin kan isheen yeroo jalqabaatiif mo'attee marsaa itti aanutti darbitee waancaan addunyaa 3 darbaniin milkaa'insa irraa kan isheen fagaate 2014 2018 akkasuma 2022 marsaa mo'ataniif darbuun geenye. Spain rakkoo hamaa keessa kan isheen turte tapha kanaan egaa Spain matumaan caalteeti kan isheen taphatte yeroo 23 kubbaa gara goolitti yaalte keessaa 10 kallattii sirrii kan eeggateedha. Oostiriyaan kubbaa 5 yaalaniin tokkollee kubbaa kallattii sirrii eegde osoo hin yaaliin kan isaan ba'an. Imala garee biyyaalessaa keessatti jalqaba akkuma kaase Mikel Oyarzabal taphataa murteessaa akka ta'e xiinxaltoonni taphattoonni duraanii kan garee biyyaalessaa Speenis dabalatee amma ragaa ba'aafidha kan jiran. William Balague gaazexeessaa kubbaa miilaa kan Speenii fi xiinxalaa baay'ee Speen keessatti kubbaawwan Speen keessumattuu warra Real Madrid fa'aa baay'inaan kan xiinxaluudha. Kaleessas imalli Speen tariiti ciminni Lamine Yamal akkuma jedhutti ta'ee garuu taphataa murteessaa yeroo kana kan garee biyyaalessaa Spain Mikel Oyarzabal jechuudhaan inni ragaa fiiraa taphataan duraanii kan Chelsea fi kan Spain Cesar Azpilicuetanis yaada kenneeni ammatti giddugalli injifannoo xiinsammuun injifannoo fi onneen injifannoo kan Spain taphataa Real Madrid Mikel Oyarzabal jechuudhaan jajeera. Taphataan kun erga bara 2025 as isaa ol garee biyyaalessaatiif goolii baay'ee kan galche Erling Haaland qofaadha. Erling Haaland 2025 as goolii 22 biyya isaatiif galche qofatu isa caalaa. Oyarzabal goolii 15 galcheera bara 2025 as hangam taphataa murteessaa akka ta'e garee biyyaalessaa Spain imala waancaadhaaf taasisaa jirtu keessatti taphataa murteessaa ta'uusaa ittiin akeekeera. Waancaa addunyaa tapha mo'atanii darbuutiin goolii 2 galchuudhaan erga bara 1998 Emiliano Butagawaan goolii galche as taphataa jalqabaa ta'uudhaan seenaa kana kan inni qooddate. Spain egaa tapha mo'atanii darbuu biyyoota 16 hirmaachiftuun
Portugal biyya CR7 Cristiano Ronaldo waliin taphate gamanuma imalli Portugalis achitti dhaabachuu mala jedhamuudhaan sodaatamee fiira sababni isaa ciminni garee biyyaalessaa kan Portugaliif kan Spain walii faallaa Spain gooliin itti galaan jiru goolii galchaadha jiru Portugal gooliin isitti gala hangas mara tariitii Uzbekistan irratti goolii shan galchan irratti goolii galchuuf sarri fuuldura isaanii rakkataadha kan inni jiru kanaaf qormaanni jabaan Portugal Spain itti ta'a achumattis dhaabbachuu danda'u jechuudhaan gamanuma miidiyaaleen akkasuma ragaan xiinxallis kan isaan kaasaa jiranii egaa taphoota har'a taphataman ammoo halkan sa'aatii 3 galuudhaani Australiyaan Egypt waliin kan taphattu waancaa addunyaa biyyoonni Afrikaa akkuma harka kennachuu jalqaban harka kennachuu itti fufuu kan jedhu Egyptis biyyi Muhammad Salah faan yeroo jalqabaaf tapha marsaa moo'atee darbuu kanaaf geeche Austraaliyaa irraa qormaata jabaatu eeggata sa'aatii 3 eegaluudhaan taphni kun kan taphatamu dirree shaampiyoonota kallattiidhaan tapha isin biraan ga'uudha tapha kana Egyptii fi Austraaliyaan tapha waliin taphatan kanaanii halkan sa'aatii 7 eegaluudhaan shaampiyooniin addunyaadha Arjentiinaan biyya biraa kan Afrikaa biyya odula xinnoodha biyya jabduudha biyyi kun inumaayyuu biyyoota Afrikaa saglan hirmaatan keessa kurnan hirmaatan keessa ittisa jabaa garee qabdu Capo Verde waliin taphataa Capo Verde tarii Arjentiinaa dura dhaabbatti kan jedhu gamanuma tariitti kan eegamu Spainin goolii akka hin galchine dhaabaniiru amma garuu Lionel Messi abbaa badhaasa Ballon d'Or yeroo 8 kana waancaa addunyaa kanatti walumaa gala goolii 18 galchee goolii 6 immoo bara kana qofa galche isa qofa dhaabuun itti ulfaachuu danda'a jechuudhaan haa ta'utti sabni kun sa'aatii 7 eegalee deebii kan argatu ni ta'a jijjiirraadhaan wal qabatee Tottenham jijjiirraa bara tokko keessatti kanaan dura fooyyesse guyyoota 5 guunne keessatti jijjiirraa fooyyesseera walumaa gala jijjiirraadhaaf guyyoota darban kana keessa paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 37 baaseera kun riikardii bara 2023-24 waggaa keessatti jijjiirraadhaaf baasan paawundii miliyoona 225 irra caaleera miliyoona lamaanii erga Daniel keessumattuu Levin kilabicha gadi lakkisuu isaa beeksise asitti waggaa 25 booda jechuudha amma hojii geggeessaa haaraa qabdi Peter Sharingitan namni jedhaman bifa haaraadhaan Tottenham qindeessee kilaba jabaa gochuudhaaf kana boodas paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 50 akka baasuudha aqaleessa egaa jijjiirraadhaani Matias Fernandes akkasumas Sandro Tonali mallatteessifachuudha paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 85 wal duraa duubaan taphattoota kanneeniif walumaa gala paawundii miliyoona 200 miliyoona 35 taphattoota afuriif baasuu isaati Tottenham Manchester United ammoo Carlos Baleba mallatteessifachuuf akka gaafataa jiru irra deebiidhaanii taphataa kanaaf paawundii miliyoona 100 kan Brighton barbaadu bara darbe akkatti kan inni kufee haa ta'uti Manchester United Matias Fernandes barbaadaa ture Tottenham jalaa fudhate bakka isaa kana ammoo amma Carlos Baleba mallatteessifachuuf barbaadaa jira jedhamaati kan inni jiru